የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በምሕረቱ በቸርነቱ በረድኤቱ የጠበቀን ከዘመናት በፊት የነበረ በዘመናት ውስጥ ያለ ዘመናትን አሳልፎ የሚኖር ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት በሰላም በጤና ጠብቆ ስላደረሰን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። አዶ ሲንጉቤ ወራ ዱረ ትርተን ገረጋ ዲሳት ዱረት ዴቢያ በገቲን ሲንጌ waaqayyo keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos nagaaf fayyinaan nu eegee umurii keenya irratti guyyaa har'aa nu dabalee mana qulqullummaa isaatti walitti nu qabee kan nu barsiise kan nu eebbisu maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. በዕለቱ የሚገባውን መንፈሳዊ ትምህርት መንፈሳውያን ልጆቻችን በሚገባ አስተምረውናል። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። የዛሬው ዕለት ቅድም እንደተነገረው የነቢዩ ኤልያስ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ግዝረት ክርስትና ወደዚህ ዓለም ከመጣች ጀምሮ የእናታችን የቅድስት አርሴማ በዘመነ ሐዲስ በዘመነ ሰማዕታት ታሪክ ለመስራት ክርስትናን በተግባር ለመተርጎም ወደዚህ ዓለም የመጣችበትን ተምረናል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጨለመውን ዓለም ለማብራት የሞተውን ዓለም ለማንሳት የጠፋውን ዓለም ለመፈለግ ለጨለመው ብርሃንን ለሞተው ትንሣኤን በነፍስ በሥጋ ለተጎዱት በባርነት ውስጥ ለነበሩት ሁሉ ግዕዛንን ወይንም ነፃነትን ለመስጠት ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ከሰማይ ወረደ፣ ከድንግል ማርያም ተወለደ። ወደዚህ ዓለም ከሰማይ ሲወርድ ከሰማይ ስጋን ይዞ ወደ ምድር ወርዷል። ተናገሩ። waaqayyo yommuu samii samiirraa gara durbee maariyaamitti gadi dhufu foon fidee dhufe samiirraa dubbadhaa. kuni amantaadha, barumsa amantaadha. foon samiirraa fidee dhufe
foon samiirraa fidee dhufe hin finne. Osoo qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa hin dhalatiin dura jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Jira. Garuu ishee irraa osoo hin dhalatiin dura foon qaba moo hin qabu? Foon qaba moo hin qabu? Hin qabu. Har'a garuu maaliin nu fayyisee, maal nuu laatee, maal nyaannee fayyinaa, maal dhugnee fayyinaa yemmuu jennu maal isaa nuu laate? Natti himaa. Maal isaa nuu laate? Maal isaa nu obaase? Dhiiga isaa nu obaase, foon isaa nuu laatee jennee dubbanna. Foon isaa nuu laate yemmuu jennu foon sana eenyurraa argatee eessaa fidee? Silaa samiirra foon hin jiru, samiirraa fidee dhufes hin jenne, isa duras foon qaba hin jennu. Kanaafuu foon sana eessaa fide? Dubbadhaa hundi keessan. Eessaa fidee? Dhiiga sana eessaa fidee? Lubbuu sana eessaa fidee? Eenyurraa fudhate? Eenyurraa fudhate? Durboo Maariyaam irraa. Maqaan ishee kan galateeffame haa ta'u. Foon eenyurraa fudhate nyaanna? Natti himaa. Dhiiga eenyurraa fudhate dhugna? Durboo Maariyaam fayyina dhaloota namaa, fayyina ilma namaa keessa gahee qabdi moo hin qabdu? Gahee qabdi moo hin qabdu? Gahee qabdi. Maqaan ishee kan galateeffame haa ta'u. አባ ሕርያቆስ እንደተናገረው እስመ ወለድኪ ለነ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማን ወስቴ ሕይወት ዘበአማን ድንግል ሆይ ወበእንተዝ ናፈቅረኪ ወነአብየኪ ያ ዱርቤ ማርያም ያ ቁልቁሌቲ ማርያም ኑሶ ከናፍ ሲጃለና ከናፍ ኦል ሲታሲፈና ከናፍ ሲከበጀና ከናፍ ሲገለቴፈና ከናፍ የሙጀኑ ማሊፊ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማን ኛተ ዱጎማ ዋኑ ደሴ ዱጋቲ ዱጎማ ዋኑ ደሴ ሐረኛኔ ቦሩ ከንቲን እምቤሎፍኔ ሐረ ዱግኔ ቦሩ ከንቲን እንዴቦኔ ኛተ በረበራ ዱጋቲ በረበራ ኤኙምቱ ከነዱራ ከኑፊን ከንኔ ቁልቁሎኒ ሲዱራ ጅራን ከኑፊን ላኔ ቁልቁሎኒ ሲዱራ ጅራን ከኑ ኢኖባፍኔ ዱርቦኒ ሲዱራ ጅራን ከኑ ከኑ ኢንደንዴ ሃንገ በረበራት ኛታ አከሳ አርገኘኙ መራዩ አርገቹ ከንንደንዴ ዱጋቲ በረበራ ኤኙምቱ ኑ ኦባሱ ከንንደንዴኘ ዱጋቲ ዱጎማ ኛተ ዱጎማ ዋኑ ደሴፍ ከናፍ ሲገለቴፈና አጀዴ አባ ሕርያቆስ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኛተ ዱጎማ ከንተይ ዱጋቲ ዱጎማ ከንተይ ከኑፍ ደሴ ዱርቤ ማርያም መቃንሼ ከንገለቴፈሜ haa ta'u guyyaa har'aa akkuma seera isaaniitti akkuma seera sirna kakuu sanaatti
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yemmuu samiirraa gadi bu'u yemmuu durbee qulqulleettii durboo Maariyaam irraa dhalatu seera isaanii osoo hin cabsiin sirna isaanii osoo hin diigin akkuma namaatti suuta guddatee jedhee macaafni akkuma dubbatetti babbahiq lihiqa babbahiq እንዘይት ኤዘዝ ለአዝማዲሁ ወለይእቲ እሙ ዋቀዮ ዱርቤ ማርያም የሙ ዋቀሼ ደሱ ጉያ tokkoon ulfoofte guyaa tokkoon deesse nattima ji'a meeqa garaatti baat maalee gajiya sagal guutuu garaashee keessa maal hojjeta inni silaa uumaa addunyaati uumaa isheeti uumaa namootaati akkamitti ji'a sagal hunda akkamitti obsee garaa ishee keessa ciise kun nama dinqisiisa akka namaatti yaaduudhaaf in ulfaata nuti garuu warri dhiiraas ji'a meeqa ciifne garaa harmee keenya keessa ji'a sagaliif guyyaa shan guutuu jaalannee ciifne nuti jaalannee ciifne lakki ko hin geenye guyyaan ko hin geenye lakki har'an dhaladhu sagalin guunne amma torba amma saddeeti lakki sagal guuteetan ba'aa sagal guuteetan dhaladha malee lakki yeroon hin geenye jennee jaalannee ciifne garaa haadha keenya keessa jaalanneeti dirqama nutti ta'eeti miti guyyaa tokkoon osoo baanee ni jaalannaa hin ta'u ji'a lamatti osoo baanee dafnee guddannee ni jaalannaa hin ta'u ji'a sagal eegnee dhalachuun keenya dirqama nutti ta'eeti hansaa garuu kan nama dinqisiisu fedhii isaatiin seera keenya akka hin cabsine hubadhaa kan nama dinqisiisu namatu seera waaqayyoo cabsa malee waaqayyollee seera namaa hin cabsu ilaala namatu seera waaqayyo diiga malee waaqayyo seera namaallee hin diigu waan gaarii ta'e guyyaa tokkotti ulfooftee guyyaa tokkotti deessu kan dandeessu guyyaa tokkotti garaa ishee keessatti baattee guyyaa tokkotti dhalachuu kan danda'u waaqayyo humna osoo qabu guyyaa tokkoon mucaa ji'a sagalii of taasisuu danda'a moo hin danda'u natti maame hin danda'u hin danda'a osoo danda'u dadhabanii yoo dhiisan maal nama dinqisiisaa osoo danda'anii yoo dhiisani nama dinqisiisan bar namni fakkeenyaaf namni tsoomii tsoomu waan nyaatu dhabee osoo tsoomee nama dinqisiisa hin dhabee osoo argatee hin dhiisuu jechaan dhabee oo dhiise garuu kun nama dinqisiisaa ree dhabnaanuu dhiise miti tsoomii jechuun osoo si fuuldura jiru osoo ilaaltu osoo argitu dhiisuu jechuudha kanadha fudhata waaqayyo osoo qabdu osoo hin dhabin waaqayyollee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee sirna namaa kan diigne seera namaa kan cabsine seera kakuu moofaa san akka isaan jala hin cabsine yemmuu dhalatus seera namaa eegee ji'a sagalitti guyyaa dhumaarraallee haati isaa baattee gara mana dhaqna qabaatti deemte guyyaa har'aa miti isaa barbaachisaa amma wanti kun meedatti maa barbaachisaa
hin barbaachisu. Garuu maal jedhameeti himame? Ilma dhiiraa deesse miti. Ilma dhiiraa deesse miti. Nama ta'e moo nama hin taane? Nama haa ta'u malee waaqa moo waaqa miti? Nama qofa jechuu dandeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos? Waaqa qofa jechuu dandeenya? Hin dandeenye. Osoo hin dhalatin nama jechuu dandeenya? Hin dandeenye. Eega dhalatee booddee immoo waaqas namas waan ta'eef waaqatu foon namaa waan uffateef namatu waaqummaa waan argateef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tawaahidoo jennee kan dubbannu kanaaf. Ortodoksii kan jedhamu bar amantaa baay'eetu jira. Kan keenya ishee ortodoksii jedhaman keessa ortodoksii jechuun maal jechuudha beektu miti? Ortodoksii jechuun maal jechuudha? Karaa sirrii daandii qajeelaa miti? Karaan koo sirriidha amantaan hin jenne jira? Jira. Hunduu kan koo sirriidha jedha miti? Sirriidha jedha. Kanaafu ortodoksii ofiin jedhan baay'ee amantaa baay'eetu ortodoksiidha ofiin jedha. An keenya garuu waaqni foon uffate namni waaqa ta'e kanaafu maal jenna? Tawaahidoo jenna. Amantaan keenya kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqni keenya yemmuu foon uffatu akkan sila isinitti met seera namaa osoo hin diigin sirna namaa osoo hin cabsin guyyaa 8ffaatti illee guyyaa har'aa gara mana dhaqna qabaa fudhatanii deemanii haati isaa fi Yoosefi guyyaa har'aa baatanii achi deemanii. Maaliif barbaachise kun? Maaliif barbaachise? Amma dhuguma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee osoo nu obaasiin osoo dhiiga isaatiin addunyaa kanan fayyisiin dhuguma dhiigni isaa dhangalaa hin dhangala'u bakka maleettis dhiigni isaa hin dhangala'u bakka yeroo maleettis dhiigni isaa hin dhangala'u. Seera namaa kabajuudhaaf sirna namaa eeguudhaaf guyyaa har'aa mana dhaqna qabaa deeme gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Garuu milaachiin isa tuqee dhiigsisuu danda'a? Hin danda'u. Kana hubachuun barbaachisaadha. Milaachiidhaan isa tuquudhaaf yommuu jedhan harkarratti milaachiin bishaan ta'e. Milaacha akkamii dhaqna isaa tuqaree danda'ama? Garuu seera eeguudhaaf sirna eeguudhaaf nuti amma yoomeetti karaa seera Waaqayyo cabsina ree? Yaa saba Waaqayyo, eega innillee seera namaa eega innillee maaluma nu dhowwate mee natti maame? Ija lama malee namni dhalate jira? Hin jiru. Namni ija lama dhabee dhalate jira? Tarii booda iji tokkos lamas jalaa baduu danda'a. Garuu gurra lama malee namni dhalatu jira? Sadi ta'ee gurra sadi qabatee namni dhalatu jira? Hin jiru. Miila sadi yookaan miila afur qabatee namni dhalatu jira? Cabseera seera keenya. Akkaataa ittiin jiraannu nu jalaa cabseera Waaqayyo. Aduu kana yeroo ishee malee baatee beekti? Halkan keessaa sa'aatii 6 yookaan sa'aatii 9 aduun baatee beekti? Argitanii beektu? Argineen beeknu. Uumamaa dhumti kun illee Waaqayyo dhiisa seera cabsanii beeku? Yeroo hunda ilma namaatu seera Waaqayyo cabsa. Amma yoomiitti ta'a kun? Amma yoomiitti ta'a? Amma yoomiitti seera Waaqayyo cabsina? Amma yoomiitti jaalala dhabna? Amma yoomiitti gargar baana? Amma yoomiitti Waaqayyoon komachiifna? Amma yoomiitti Waaqayyoon gaddisiifna? Yeroon amma keessa jirru beektu?
yeroo akkamii akka ta'e bakka bakka hundatti waan dhageenyu beektu waan baay'eetu badaa jira waan hin taane dhagaa jirra dhiyoodhuma kanallee anillee kanan dhagaye anu anan keessatti guddadhe waaqayyoon galateeffachaa kan itti tajaajilaa guddanne dhiyoodhuma kanallee bataskaanni manni kiristaanaa waggaa 146 lakkoofsiselle barbadaa'ee daaraatti makamee guyyaa tokko daaraa godhanii bataskaana mana waaqayyo gubani amma yoomitti kuni ta'a yaa saba waaqayyo amma nuti gubannutti waaqayyo yommuu callisu mana waaqayyo yommuu gubatu waaqayyo callisa hin callisa inobse malee in argine natti maame inobse malee nagarre waaqayyo yommuu bataskaanni sun ijaaramtu guyyaa gaafa maalii akka gubattus ni beeka waaqayyo kana dhiisaati waggaa meeqaffaatti manni kiristaanaa sun akka gubattullee ni beeka garuu ይብላኝ ላቃጠሉት አዎ ከነጫለ ትጃራ ማን ይራኮን ቀቡ ከነጫለ ጃሮን እንደንዳማ ዋቀዩ ፈይነ ኑፋ ከንዱ ነጋኑ ፋከንዱ ብየ ነጋኑ ፋታሲሱ ከነጫለ ጃሮን እንደንዳማ ገሩ አመዮሚት ኩኒ ተውቀባ ሴና ኬኛ ማበለስና sirna keenya ma barbadeessina waaqayyo wajjin ma waldhabna ma folirraa fagaanna waaqayyo mana dhaqna qabaa kan dhaqe guyyaa har'aa isa barbaachiseeti natti ma barbaachisee miti seera keenya eeguuf miti seera keenya eeguunsa akka nuti seera isaa eegnuuf miti kanaafuu seera isaa eegnee akka jiraannu nu haa taasisu amantaa keenya eegnee akka jiraannu nu haa taasisu waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo sinaa eegu Didi ada galanni keenya